carraa keessatti hirmaachuu fedhu yuutuubii hirmaanaaf kannitaa carraa naa baaseeti anaaf kannitaa qarshii kuma diidam suudii siifin kan salphatti immoo intala duraa qaxii ta bishaan lagaa fakkaatu saraan siifis. Assalamu alaikum hordoftoota fi kabajamtoota keenya arra akkuma agartan kanatti eessi artanoo jettan mana sa'ii jira namullee nu bira jiranii anumaa fi dachee tuubi arra firaankii ajaa'ibaatii Muktaar tuubirra qabadhee dhufee firaankiin kun ta'a akkamii yoo jettan dhiyoo tana dhagee hundabdan yuutuubii isaa carraa baaseetiin gurguraa jedhee dubbachuu jira akkasumatti yoo akkam xiqqaate doolaara kuma diidamsiitiin kannaa carraa san keessaa baase anaaf kanni ja'anii ni hayyamaa hin hayyamu walumaan ka daawwannu ta'a dhufu jira fuulaa hammaama qeeggoru jira gabbee jira kaameraa keenya dhoofannee walitti yaadachaanu takkanaatii Muktaar Tuub dhufu jira nu faana turaa nu daawwadhaa na feerra teenya. Awwammoo yaada boobduu gosatti fiddee qabu. Ragala umoja udemu sivin kanna kannu walumaan ka daawwannu ta daawwattoota keenya nu daawwadhaa isfinda. Oh. Muktaar. Muktaar arsee gujira. Enggak apa ya. Kita. Baik. Yes. Baik. Enggak coba tanya kan ada? Siti aja nih. Ada siti aja nih tuan ke. Berini gitu malah itu lah. Aja boleh juga. Yo tanah carraa takka baaste. Akkuma viidiyoo keessatti liibiratti asirratti Aywa, qilleensatti argituma. YouTube ni gurgura carraa nama qabeessa. Ati sije ati carraa itti bar qilleensarra galliiste. Eewwa YouTube kudhan carraa qopheessine san keessaa tokko YouTube kiyyaa jenne. Aywa, hakkeetii san ka 62 san na fakkaata. 63 ni. Isa sanii carraa itti carraa kiyya dura godhe yoo kam xiqqaate maallaqa kuma diidamsuudii siifin kan keessaa carraa naaf kan chaayinaa kiyya godhadhee kan irra dalagadha. Akkam jechuudha. Yani haa sirriitiin sin jaba kuma diidamsuudii siifin kan naan jee. Carraa san keessa na oolchiti. YouTube kan keenyaa baasee jechuu gade. Aywa durarraa Akkas jechuusit. La. Maaliif? Amma kana haraam ta'e. Akkamitti haraan? Waa hundi ni godhete. Bar kuma diidamsuudii Yaa siifin kan naan kana jee. kuma diidamaa miti dhibba kennatu wanni kun haadha himan wanni. Ati maaliif deemte bakka Haa itti gurguruuf hin deemtooti? Na dhaggeeffatu akkaataa itti gurgura dhuunfaa gurgura jedhama dhuunfatti YouTube kiyya tokkicha dhuunfatti waan gurgura Itoophiyaa miliyoona 3 biyyatta. Miliyoona 3. Miliyoona 3. Yoo dhuunfaa gurguruu barbaada dhuunfaatti achi baasee gurgura amma garuu dhuunfaa kan taane chaanala kudhan qopheessee jira. Chaanala kunneen san keessa chaanala tokko kiyya. Hixaani buufnee fakkeenyaaf nama 20 fa'oo hixaa buufnee hundi bitamuu qaba. Hixaa san keessa baraan isa kinje akka hixaa buuftu naa jira. Hixaa san keessa ana godhiiti. Laal kuma diidamsuutis kan naan jee. Nagee fudhatutti waa tokko fa'aan sitti osoo fakkeenyaaf biyya biroo irraa hixaa mukuradhaa kan jettu taate hixaa siseessa. Amma ishee namni yama keessaa baay'ee hixaa san keessa na oolchii minaamila jedhe. Ani jedhe maal jedheedha yoo akka tasaa carraan as keessaa ba'uuf taate uummanni biyya biroo immoo beekumaa walii galanii gurguratee jira. Saba sanii kan osoo Akkuma kuma diidamsuudii si kan nasi keessa. Hayyee kuma si diidamsuudii fe'u atiin kun daldalaafi shabaab. Kanaan fuune na dhabii waan isin jiru Sararaan isaanii qoosina gara wajji. laa qoosaa biti. Jecha laa intala durbaan duraa bareedduu nuuraalee ni kan bitama. rifeensi si achiisu laal. Ooyiruu isaati deemtee fayyadamu. Kafar araba rabbii kan dhugaa kana caaltuun sii fidaayyee akkamirraa laal. Waan asii jenna Ati lafa. barganaa shabaabaa fuudhuuf Shabaaba deemtaani. miti daa'ima haa ta'u waan asii. Bara kisin jette atis fahamu qaba. Gaafura meedaamnaa ibsaadhe. Atis fahamu qaba waan isin jedhu. Waa'ee Akki nasi jee bara jechuudha siif fayyada. eega kun siin taane intala bareedduu harkaa sii qaba. Intala duraa Taasii kan dhalate. rifeensi si as ga'u diimtuu ta'aa. Ulaagaalee ati Meeshaa dhagaa barbaadu. keessatti akka afaan Oromoo beekanii afaan Oromoo haasaa jira. Ishaalaan intala bareedduu miti nuuraaleen jaanata keessa baasee filisitti. Hayyee. Ati fakkeenyaaf ani carraa si baasee carratti namaattee asii ati mallaqa guddaan akka mitaa carraa achiin booda yuutuubii kiyya guddaa si kenna. Warra achii irraa himaa sana qonna. Yoo namni biraa akka tasaa carraan san nama biraatii dhufellee xiyya gootee naa kan dhibu. Akkanaa barfuun haana jedhama qaccaa. Hannan jamuree Nagee barbaade fara si godhatee jee. amma dhugaatitti maal dhagee. Hayyee. Ati maallaqa irraa jaallise? Tokkoffaa sitti hima warra yaman keessa jiru dhalaa keessatti ni hirmaatu tokkoffaa.
Sauna gaafate. Warri Jerman jiru namaani. Warri Yaman jiru inni hirmaachisa carraa keessan oolan. Warri yuutubaraa tun nama baay'eetu ittiin maali kee? Ani hirmaachisa. Dhageeffadhu. Ani kusii khayriidha siidoo handa buuti. Yaa kina dhageeffadhu kan muuziqaa isaa. Tokkoffaan inni nama maaliif? Yoo akka tasaa carramti riyaala kuma takkaa san hin malee carraan akka tasaa nama Yaman jiru kana keessaa bahe uummanni biyya biroo waan birootu fudhata. Sitti maa? Akka waan ani gandummaa akka namarra oofu. gandummaa yoo akka waan mallaqa wayyaa jiru biraankii yookiin mata hodhee mallaqaan gurguradhee nama jiru kana kenneefi. Ammallee immoo wallaahi bilaa doolaara kuma 20 miti doolaara kuma 50 naa kenni. Kuma 20 suudii si jee na dite. Deebiitii intala duraa kasi dhalate amma boga namaan si fidaayyee. Kuma 20 suudii si Amaliyaan yoo dhalaan dhabee yoo dhalaan dhabee miliyaan. Dhalaan walii lamaa barbaade. Intala duraa dhafi tarfeensi as ga'u. Kaara barra Nuuraaleen isin jee balaan si hime. Bakka nuuraaleen isin caaltu. Amma bara kai akka jettu mata. Saayiba kee nagee. Taatan mana ayyamre. Amma doolaara dhiisi kalaas. Ta yuutuubaa dhiisi. Afaan Oromoo dhageeffatan tokkoffaa yuutuubii warra Yaman jiru hin hirmaachisu lammata immoo osoo miliyoona naa kenni carraa akkasitti haqan hin baasu. Bara mayyooniin fuudhee. Ammallee immoo ani wanni irratti hirmaate fakkeenyaaf dhaabu waan carraa yoo bahe guyyaa sadii deemaa abbaan hidhaabu mush gandummaa yookiin immoo nama kun firaa osoo ta'e wanni kun haaramu rabbiraa abbaan haqqi isaa bahee yuutuubii keenya fudhata malee ati birrii naa dabaltee birrii kana fudhadhee waan eessa dhaqa. Hayyooniin fuudheetti mee kuma shantan suudii baasaa bilaashiyyoon namni jalqabanii biraankii yookiin bishaan wallaahi billaa kumanarra. Ani fakkeenyaaf nama haga itti gammatee na beekami. Nama haga sanii nama Yaman keessa jiru miti nama biyya biroo. Amma dura bara sitti waliin turanii yaadatta. Yaadni yaada. Ni deddeebar. Yaman. Warree manii ni hirmaachisu naan jedhe. Sababa jira wanni inni hirmaachisu. warree khalaas arma keessa buusi. Abbataan jedhe bara nama sitti. Bara Amma gaamichi yoo waliin deddeebar. Dhageeffatu waan dura asuma waa hin sitti na raafaame. Faamnee jiraan kutaan nu dhageeffatu kituma tan wayya. Na dhageeffatu sitti maa tokkoffaa ani warra Yaman wallaahi billaahi nama baay'ee na qaba. Inka khatinka. Hin gaachuu hirmaachisu. Maaliif ani tokkoffaa rabbi wanni itti seenuu waan kana jamee kan godheen nama dhibbatti hidha irratti namaatu barbaachisa nama biyya biroo jiru ifa ni hirmaachisa gaafa hidhaan bahee akkasitti dhaan bahe yoo haatan kan hidhaan hin bahinuu taate mallaqa isaanii takka takkaan deebisan malaan mushaarraa nama kuma 20 haa ta'e nyaata. Yoo hidhaan hirmaachisa keessa sana buusellee booda'an maal kanneen. Tokkoffaa bareedina ati biyya kana waan jettuuf siin hirmaachisu jedhee. Warra biyya kana alaati hirmaachisu deemu. Warra biyya alaa malee feetu. As gabaabaa dha. Tunis bar biyya alaati. Anis bar. Warra nageenya jiru ni hirmaachisu. Bara baasabooraan biyya kana dhufe. Biyya alaa jettee biyya alaatiin jiran akka namaatti doonii irra biyya alaa jira. Bakka yoo barbaadu dhufe baasabooraan. Dhageeffadhu yoo barbaada sitti ma. Namni nama firasuu diraan qaban. Firasuu diimi asii miti estorooriyaa biyya adda addaa. Biyya sana irratti yaadmatan. Amma warrummaan silaachi gurguru deemtu sanuu michiyyoo ta'e takka aziraayoo jira. Isuma sanii gurguru siin jenna misiraati. Wantaa isaanii kasanii nan naqu. Nama hedduu qabdi biyya alaati. Kasanii nan naqu. Siraa biyya alaa. San dorgomuu fidanidha. Dorgomuu fidan. Warri biyya biraa estorooriyaa biyya adda addaa. dorgomuu fidan. Atsawwan maallaqa qabaa itti amantii waan biyya guutuu ta'a. Biyya ati bakka hirmaatu nam tokko hirmaatu Real Suudii kuma takka yookiin Itoophiyaa kuma 20 hidhaan kun gaafa bahe fakkeenyaaf nama kuma 20 siifiin kan nayyee. Jadiidii namaatu barbaadan fakkeenyaaf. Yoo fadhu jedhe ni diddi. Ni diddi maaliif diddi? Jadiidaan mallaqa naa kennee hirmaata. Yoo akka tasaa gisee carraa buusuun carraan kun bahe beeka jadiidii kennii naan jedhamu naan jedha. Dhuga. Ammallee warra Yaman jiru immoo beekamaa walii kennanii jedhanii bire. Kana waan ta'eef warri biyya alaa jiru abbaan obboleeyyan hundumaan namni naa tokko sitti abbaan carraan bahee haqaan gaafa galmaa'ee warra mallaqa eebbifachaan hixaa buufnee gaafa liivii deema akkasitti abbaan carraan tokkoffaan bahee yuutuubii deema wallaahi Amoonni si jiru fuudhaaf deemtaami yoo kam xiqqaate birrii kuma 50 aruuza bareedaa si ilma shabaaba ilma dardaraa kana intala dubraa fuudhuu deemu garteemi kuma kam xiqqaate kuma 50 60 suudii dibaasa Akkanatti kam goota? san akka bilaashii fuutuun si godha waan an ta'e nun bara. Anis bartillee Mukhtaar Nayyamu sirraan beekaa. Ani laa nama birrii sobamuuti. Ammallee immoo rabbi sodaadha. bara maallaqa sirraa dhiisee siin fuusisaa siin jee. Diqqoolee taatu maqaan kiyya Mukhtaar sitti Ay waan Mukhtaar ta'uu beekee ani nama muslimaa ta'e qaama Duboo yoo naaraa waan araan gara waan araan gara gisii jira. haram guddaa. Ay siin fuusisaa intala muslimaa keessi guddisaa jechuun. Awwa bara taakiraatti balleessaa ta'e. Akkamitti balleessa? Haqa carratti maata carraa kiyya naa baasii jechuun waan keeti waan ati irraa yoo haram guddaa. Hai nama biyya alaa sanis obboleeyyan biyya alaa hedduu Kana qaban. kana jaalladha. Dhuunfa siraa bitannaa. Laffeetiin qilleensa irrattuu godhiifti waan kana sirraa hin bite jee dhufe. Maallaqa akkam Mukhtaar akka booddisii beekata. siifiin kan naa jee.
Ani illee na Sadarkaa jedhamu. intala dubraa taasise dhalatteen Ati maana diddaa achina geessu naan jechaa jirti. Hayi. Mee akka gootu si beeka. Waan hin jiru. Akkamitti hin danda'amu? Danda'amni siin jedhama. Si qofaan Akkamitti mutana naa eeyyame? Hayi. Maal? Intala lalaati bira laatu ko. Kun baru anak laki balles mana? Mana mana kurang ya mana kayak. Jauh nama gaarii si beeka. Lagi. Namni nama gaarii si beeka. Isitti gira garan jabaatu. Ati Mukhtaar nama nagi ati miskiin akkanatu bilaashi siif kannaan teessan takkanaati. Kuwana kana gitu. Angga takkan dua sa garan jabaatu. Mukhtaar irumaatu maallaqaa si gaafatu kanatu siif kannaan. Mali. Isuma sanu. YouTube sanu. Sungkawan bu. Akkuma diidamsuutiin kannaaf jennaan. Tuni bisan ulaulan. Nata anak kayak oh jadi langsung gara-gara. Kamu kayak YouTube kan. Innaa bargaarumina keekee isaan baanaa. Aku gara-gara nafi pada umum kau suka. Hayi nama akkana mormaa jirana qabu sun seenane. Umman ni malah kayak gitu. Nah aman ni malah kayak gini. Haram wanu. Ati maa akka birraa hojjetaa jechuudha. Ampas sini. Nura ina mus alam kita alam nabi datta pulang kami malah alam nabi bash situ. Ambalnya mau sawa. Taati feetuun sii fide himme. Taati feetuun sii fidaa siin jee. Iya kan ngombe ni. Muhtar. Amma Mukhtaar waan hin siin jiru. Namni garaan jaba na duubatti garaan jabaatu Muhtar nama gaarii jaaniin. Mukhtaar nama gaariidha. Anis dubbatti ni deemu dhugaadha ammeenya kan garree. Akkuma diddamsuu dhiyoo kan ta'eef siif kannaa deem dhaqinaan jaaniif Akka gootu siif si biran fe'e. Dhufee dhatti ati dirma kana nama hamaadhaati. Amudatti afaan Oromoo itti ati. Afaan maaliitiin si dubbatu jira? Afaan Oromootiin si dubbatu jira? Afaan Oromootiin asli. Ani bar siin kennu jedhamu. Maaliif naan kennu? Siin kennu kan. Inni siin jennu maal carraa keessatti. Eegana raawwaa hudu. An carraa keessatti hirmaachuu fadhu yuutuubii ilmaanaaf kannitaa carraa naa baaseeti anaaf kannitaa qarshii kuma diidam. Suudii siifin kan. Salphatti immoo intala duraa qaxii ta bishaan lagaa fakkaatu tolaan si Hin barbaadu. Leeshi barbaadu. Ati fuudhan deemtu? Kapura kiyaati maas gajjinaati. Naasi fuuu isa qaabilaashitti. Yaati yoo mujaa. Alaa isaa bakiyyatti. Dhagaan bishee gabaabaa. Muhtar moo Simoon. Walaa dhugaa dubbachuu anaa dura si beeka. Mee irratti miree. Obboleettii kana qabilan mana. Biyya irraa si biyya obboleettii. Obboleettii. Laa biyya as jirti naasi as jirti. Obboleettiin as jirti dhugaa. Biyya tasa dhalatisa yoo kanneen. Yaati isaanii baa buleetiin kan jedhu. Mukhtaar. Aboodaa. Ogot qofraan si Oh. Sirraa mi koyne. Deemuu ni kofi diga. Irraa argattee kitaaba. Biraantiidhaan nutti artees. Amma naaf fidin shoo tanallee ati hin beektu si dura. Saniifuu dhiifamuu. Dhiifama duraate. Waan hin taane yoo. Laakiin intala tafee immoo siifin fidaa. Namantaan fidillee jillaa akkanuma fuusifna malee. Eewa barba siin jee. Tiraantii Gumbola laa kan feete jira. Laan gubbos waata karraa fuudhee bareekkatti fuusisaa bilaashitti tamaam. Aalaa isaa bakkee irratti. Yaa barsi namni waan akkana malee waan akkana dalageessu. Walakki. Amma waan jiru. Isi miidiyaa irratti beekti. Osoo an hayaa jedhee waan fakkeenya uummata. Mukhtaar jeetiin adda Mukhtaar kana wallahi miidiyaa irra giseen sarku maashaallah Mukhtaar irratti irra piraanki dalaguu qabaa jeeti dhufe. Atillee hin jirtu sillee. Ammallee guyyaan keessa dabalusan si bilbilisan isii na bira ergaa. Si bilbilee kana waan kun ni taa'e nan hin ta'u naan jettee guyyuu sanuu warra yamaniif hin ta'u naan jettee. Warra yamaniif hin ta'u. Warra yamaniif hin ta'u. Sani osoo beekuutti si fidee anaa si fidee ifama si gaafa. Asana naannoo suma wani yemmuu barbaade kan YouTube carraa ni baa dhugaadha. Nama hedduu na gaafate warra jiru hin danda'amu. Maaliif yoo fakkeenya osoo as keessa nama bahe namni waan beekaa yookiin mallaqaan beekaa walii kan nuusan. Kun immoo tokkoffaa carraan ati kajjate bari carraa san irratti ni maachisi YouTube kan kee tokkoffaa naa baasii. Tokkoffaa naa baasii jechuudha kana teellee numaa bal'aa warra yamanii fedhate. Wanni akkasiin ta'u haqaa namnumaa abbamaa fedhee asirratti akka dubbachuu isaati. Haqa dubbachuu keetiin maashaallah hedduu si gammadee illee sanumaafuu gaafatti biraan waan si goone daawwattoota keenya kanaan aartii fakkaatti. Rakkoon koo kana asumaan enu YouTube jedhamu. Duniyaatuuf jaa. Duniyaan sitti hawwatu. Akkasii like subscribe godhaafi. Jajjabeessa. Warahmatullahi wabarakatuh. Asumaan immoo warri YouTube carraan ni baamoo dhugaa sobaa keessatti dhuguma irratti hirmaatu. Dhuguma akka ajaa'ibaa dhugumaan teerra biraan goone malee carraan dhugumaan jira warra himan keessaa hin jiru ta'e. Warra biyya alaa malee hanga fiizaa qabadde fiizaanii biyya alaa san deemee carraa san keessatti hirmaadha. Takkanaati himan keessaa deemee daawwattootaa fi kabajamtoota duniyaatu itti roobsaa isiniin jenna laal viidiyoo kanaan gadhumaatti.